Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Kullee ilaalchisee qaamota dhimmi ilaallatu biraa karaa idileetti wanti gaameen jiru jedha Biiroon Barnoota Oromiyaa. Weellisaa Saadaawwal badii fi murtii seeraa tokko maleetti erga hidhamee waggoota 3 lakkoofsuun baatii muraasa kanaafuu hedduu dhukkubsatee yaala fayyaa odoo hin argatin hafee jira. Aanaalee gaara mul'ataa keessatti hawaasni rakkoo qarqaarsa namummaa hamtuudhaaf saaxilamanii jiraachuun himamee jira. Oduu kennaa biyya alaatiin USA'n hootirratti haleellaa dabalataa gaggeessite. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Kullee ilaalchisee qaamota dhimmi ilaallatu biraa karaa idileetti wanti gaameen jiru jedha Biiroon Barnoota Oromiyaa. Boca qubee afaan Oromoo bara qubee Laatiinirraa waggoota dheeraadhaaf afaan Oromootiin itti fayyadamaa jiru akka bakka bu'uudhaaf kalaqame dhimma ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'e ilaalchisee Biiroon Barnoota Oromiyaa deebii kennee jira. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Bonyi qubee maqaa kullee jedhamu itti kennamuu kan barattoota kumaatamaan lakkaa'aman ittiin barsiifaman akka jiran kan ibsame ta'us birichi garuu qaamota dhimmi ilaallatu biraa karaa idileetiin wanti ga'een jiru jedhee jira. Tibbana barbaachisummaa qubee afaan Oromoo amma fayyadamarra oolaa jiru filannoo kan biraatiin bakka buusuudhaaf ilaalchisee Yuunivarsiitii Wallaggaatti waraqaan qorannoo dhiyaachuu hordofee hayyoonni qeeqa jabaa irratti kaasanii jirus hedduudha. Abbaan kalaqaa boca qubee kullee kanaa kan ta'e Mr. Hasan Aymoo dhimma kana ilaalchisee afgaa fi addis istaandaardii waliin taasisaniin hanga ammaatti qubee haaraa kanaan kitaabilee 10 ol maxxansiisuu barattoota 5,000 ol immoo barsiisuu himanii turani. Dhimmi barattoonni ittiin barsiifamuu eegaluu isaa kun ammoo qeeqa ture daran jabeessee jira. Tibbana addis istaandaardii waliin turtii kan taasise ogeessi afaanii Lelisaa Idriis qubeen haaraa dhaabbatni qorannoo tokko hin mirkaneessin kitaaba ittiin maxxansiisuu ta'es barattoota barsiisuu jalqabuun dogongora seenaas seeraanis nama gaafachiisuudhaas jedha. Kana malees Biiroon Barnoota Oromiyaa burjaajii uumame irratti ibsa akka kennu fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa garaagaraan gaafatamaa tureera. Warwaata hedduu booda hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Tolaa Bariisoo ergaa gabaabaa kaleessa karaa fuula feesbuukii biirichaa irratti dabarsaniin dhimmichi foon lafa jiru allaattiin samirratti wal nyaatti akkuma jedhamutti karaa al-idileetiin ta'e deemaa jira malee qaamota dhimmi ilaallatu biraa karaa idileetiin wanti gaameen jirus jedhee jira. Dhimmi qubee fi afaan Oromoo heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimma tumamee bubbuleedha kan jedhan Dr. Tolaa Bariisoo itti dabaluunis qubee afaan Oromoo rakkoo qaba jedhameetoo osoo itti amaname qorachiise uummata mariisisee kan heera kana jijjiiru caffeedha malee madhuunfaa ta'uu tasumaa hin danda'us jedhee jira. Kanaaf yaada qorataa tokko irraa kaa'ame akka dhimma guddaa tokkotti afarsuun barbaachisaa mitis jechuun dubbatanii jiru. Dhimmi kun karaa idileetiin ta'ee deemaa jira malee qaamota dhimmi ilaallatu biraa karaa idileetiin wanti gaameen jiru. Kanaaf akka allaattii samiirraa waan lafa jiruuf wal fixxuutti barbaachisaa mitis jedhanii jiru. Haa ta'u malee ibsicha waa'ee dhimma kitaabilee kumaatamaan manneen maxxansaa mootummaa keessatti maxxanfamuudhaan raabsamuu fi barattoota ittiin barsiifamaa jiru wanti dubbateen jiru. Weellisaa Saadaawwal badii fi murtii seeraa tokko maleetti erga hidhamee waggoota 3 lakkoofsuun baatii muraasa kanaafuu hedduu dhukkubsatee yaala fayyaa odoo hin argatin hafee jira. Haalli fayyaa isaa itti cimnaanin dheenna kana mana hidhaa Kamisee irraa gara Dassee yaala fayyaa kan geeffame yoo ta'u yaala osoo hin argatin guyyaa deengaddaa gara mana hidhaa Kamiseetti deebifamee jira. Dabalataa gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa.
Walleewwan warraaqsaa fi aadaa Oromoota Walloo akkasumas seenaa sirbuun jaalatamummaa jabaa kan horate weellisaa Saadawwal badii fi murtii seeraa tokko malee erga hidhamee waggoota 3 lakkoofsuuf baatii xiqqootu hafa. Bara olaantummaan aangoo siyaasaa TPLF harka turetti sirboota warraaqsaa jajjabaa sirbuun uummata dammaqsuu fi hubachiisuu keessatti shoora olaanaa kan taphate weellisaa Saadawwal yeroo qabametti reebicha irratti raawwatame dhukkubsate hangaarraatti yaala fayyaa dhabuun haalli fayyaasaa yaaddessaa ta'aa deemaa jiraachuu maddeen itti dhiyoo jiran himaa turaniiru. Weellisaa Saadawwal godina addaa saba Oromoo Walloo magaalaa Baateetti dhalatee kan guddate ijoollummaa isaarraa jalqabee sirboota aadaa Walloo sirbaa fi beeksisaa kan guddate. Kana malees sirboota warraaqsaa uummata dammaqsan weellisuun uummata Oromoo bal'aa biratti jaalatamummaa jabaa horateera. Magaalaa Baatee jiraataa osoo jiru abbaan isaa jalaa du'aan lubbuun darbinaan gaddarra odoo jiru turtii torban tokko booda humnoota mootummaatiin qabamuun hidhame. Wayita qabame sanatti reebichi ulfaataan irratti raawwatamuun keessattuu fiitee qawweetiin duyda isaa gubbaarra rukutame akka jabaa miidhamuun infekshinii itti ta'e haalli fayyaa isaa qormaataan guutamaa dhufu maddeen itti dhiyeennaan hordofaa nuuf himaniiru. Saadawwal miidhameetis sababa yaala fayyaa osoo hin argatin turuutiin humni isaa itti cimaa dhufe jedhu maddeen itti dhiyeennaan isa hordofanii. Haalli fayyaa isaa itti cimnaan tibba kana mana hidhaa Kamisee irraa gara Dasee yaala fayyaaf kan geeffamee ture ta'us yaala osoo hin argatin guyyaadhaan gaddaa gara mana hidhaa Kamiseetti deebifamee akka jiru maddeen himaniiru. Yaala baqaqsanii yaaluu argachuuf gara Dasee ergamee kan ture weellisaa Saadawwal baqaqsanii yaaluun dura qorannoo yeroo taasifamuuf dhiibbaa dhiigaa akka qabu itti himuun dhiibbaan dhiigaa isaa kun osoo hin irrattin yaaliin baqaqsanii wal'aanuu taasifamuu fi akka hin dandeenye itti himame. Torban lama yaala fayyaa osoo hin argatin Dasee kan ture guyyaadhaan gaddaa gara mana hidhaa Kamiseetti deebifameera. Wayita ammaa kana Saadawwal dabalatee hidhamtoonni biroollee rakkoo fayyaamaaf saaxilamanii jiraachuu maddeen naannichaa himaniiru. Uummanni Oromoo bal'aan miidiyaaleen fi falmitoonni mirga dhala namaa sagalee akka ta'aniif irra deddeebiin dhaammachuutti jiru. Aanaalee gaara mul'ataa keessatti hawaasni rakkoo qarqaarsa namummaa hamtuudhaaf saaxilamanii jiraachuun himamee jira. Godina Harargee Bahaa aanaalee gaara mul'ataa keessatti hawaasni rakkoolee deeggarsa namummaa fi bu'uuraalee hawaasummaatiin rakkataa jiraachuu maddeen himani. Dabalataa gabaasa kanaa Xubaabunee Akkitaanutti isiniif dhiyeessiti. Aanaalee gaara mul'ataa kanneen akka Guraawwaa, Kurfaa Callee, Maayyuu, Baddannoo, Gola Odaa fi Aanaa Qumbii keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa hammaatuun uummanni beelaan miidhamaa jiraachuu ragaaleen maddeen irraa argame ni addeessu. Godina Harargee Bahaa aanaalee gaara mul'ataa keessatti hawaasni rakkoo deeggarsa namoomaa fi bu'uuraalee hawaasummaatiin rakkataa jiraachuu maddeen himaniiru. Keessumaayyuu tibbana rakkoon beelaa aanaalee gaara mul'ataa mudachuu kan himan maddeen hawaasni haala ulfaataa keessa jiraachuu ibsaniiru. Ragaan suur-sagalee aanaalee sanirraa waraabamee ergame akka mul'isutti haadholiin dhibbootaan lakkaa'aman wayita gargaarsa barbaaduuf yookiin fudhachuuf mooraa tokko keessatti walitti qabamanii argaman ragaa baha. Suur-sagaleen hawaasa rakkatee deeggarsa namoomaa barbaadu mul'isu kan aanaalee gaara mul'ataa irraa kun akka mul'isutti hawaasni rakkoo beelaa qofa osoo hin taane rakkoo daandii, bishaan qulqulluu, bu'uuraalee tajaajila hawaasummaa dhabuun rakkoo hamtuu keessa jiraachuu akeeka. Aanaalee gaara mul'ataa keessatti dheerachuu hongee irraa kan ka'e beelli bu'ee jiraachuu kan ibsan maddeen keenya sababa rakkoo beelaatiin barattoonni mana barumsaa deemuu dhiisanii jiraachuutu himama. Dubartoonni umrii irraa gara rakkoo beelaa kanaan miidhamuun midhaan gargaarsaa barbaaduuf imalaa jiraachuu yeroo dubbatan suur-sagaleen arganne kun ni ifoomsa. Dhaabbanni Oromoo Dawaa Seentar jedhamu midhaan nyaataa uummata aanaalee gaara mul'ataatiif dhaabbanni Oromoo Dawaa Seentar jedhamu midhaan nyaataa uummata aanaalee gaara mul'ataatiif deeggarsa taasisee kan jiru yoo ta'u sababa uummanni hedduun rakkoo wal fakkaataa keessa jiruuf deeggarsi taasifame wal hanqachuu himaniiru. Uummanni Oromoo kutaalee idil addunyaa hawaasa gaara mul'ataatiif akka birmatu waamicha taasisanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin USA'n Huutii irratti haleellaa dabalataa gaggeessite. Ameerikaan hidhattoota Huutii Yaman keessa irratti guyyaa dilbataa haleellaa qilleensaa dabalataa gaggeessuus wiirtuun ajaja USA CENTCOM toora isaa gubbatti beeksisee jira. Dabalata gabaasa kanaa Gadaa Walaabuu Akkitaanutti isiniif dhiyeessa.
Seentiikoom akka jedhetti misaayilli kiruuzii lafarratti haleellaa raawwatuu fi misaayilota farra doonii kanneen dooniiwwan galaana diimaa irratti dhukaafamuuf turan barbadeesseera. Tarkaanfii haaraan kunis erga USA fi UK waliin ta'uun bakka Huutii irratti haleellaa raawwatan guyyaan booda ture. Tarkaanfiin kun haleellaa gareewwan Yaman kan Iraaniin deeggaraman waraanaa fi dooniiwwan daldalaa irratti galaana diimaa keessatti raawwatan hordofuuni. Haleellaa Huutii galaana diimaa keessatti dooniiwwan irratti raawwatanis dhaabbileen fe'umsaa akka karaa sana dhiisan gochuun sarara galaana idil addunyaa irratti dhiibbaa uumeera. Masriin galiin isiin sababa lakkoofsi dooniiwwan karaa galaana sanaan imala harka 3 oliin gadi bu'eef jecha hojii kana irraa argataa turte amajjii keessa gara walakkaa ta'uun irrachuu himte. Haleellaa waloo USA fi UK sanbata kibba magaalaa guddoo Yaman sanaatti raawwataniin samiin ifaa kan ture yoo ta'u, falmaan mirga namoomaa fi jiraatan naannicha BBC'tti akka himetti manneen raafamaa turanii. Duristoonni Huutiis haleellaa Ameerikaan raawwatte kanaaf deebii kennuuf dhaadataniiru. Haleellaa guyyaa sanbataa raawwatame ilaalchisuun kan dubbatan dubbeemaan waraana garichaa Yahyaa Saaree akkas jechuun toora X isaanii irratti barreessanii. Haleellawwan kunneenis haamilee amantaa fi namooma uummata Filisxeem Gaazaa keessa jiraatu gargaaruu irra boodatti nu hin deebisanii. Akkasumas kanaaf deebii odoo hin kennin hin hafnu jedhaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduunarraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessisuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.